waldaa masarataa gubbaa jirudha. Waan waaqayyo naa godhe immoo jalqabaa kaasee wanta isaan nattaasaanii duraanii hojiin kee maalidha naan jedhanii hojiin koo kana gaafa itti haasa'u biddeenni kee gadi bu'ee jira. Akka durii akka roo jalqabaatti jiraachaa jirtu ennaan yeeyyee sirrii madhaan jedha sirrii miindaan koo immoo duraanii miindaan akka hojjetaa mootummaatti dabalamee 11,000 nuu galaa ture. Amma kana immoo 11,000 sanarraa 4,000 fuudhanii 4,000 sanarraa ammas nyaatan deebistodhanii birrii 4,000 nyaachaa jirra amma kana nuun 7,000 sanarraa yuqannasanii jechuudha. Kanaafi sirrima ergitti tikikkilima waanuma sammuu koo keessa jiru harkaa gara faanii malee waan tokko hin jiru miti ennaan eeyyee hin jiru jedhe. Inni lammaffaa immoo maatii kee keessaatii kan qubee taadhaan ka'u jiraannaan eeyyee jiraannaan ergasii immoo tumaduu haasa'anii maqaasaa barreeffamee waraanatti kennamee jira. Kanaafi maqaasaa harka waraanaa jira. Waaqayyo du'a jalaa baaseera jedhee naaf deebisa jechuudha. Waaqayyo waan hundumaayyuu beekaadha waan ta'eef dursee waan haaluma nu keessa jirru haasa'e dubbatee ka'eemmoo dhugoomse dhuguma wanticha haalichi nu keessa jirru kanuma. Waaqayyo gargaaraadha waan ta'eef haala keessa jirru keessatti waaqayyo nun argu nun beeku nun dhaga'u jechuurra waaqayyo akka nama dhaga'u waaqayyo akka nama argu beekamaadha jechuudha. Waaqayyo nama beeka haala hundumaa keessatti haala ulfaataa keessatti waaqayyo nama beeka wanti hundumtiyyuu guyyaaf yeroo isaa eeggatee hin dhufa hin bari'a dukkannis. Gaankoo Tigistiin jedhama kanan dhufe asumadha miseensuma waldaa kanaati. Baay'ee na dhukkuba ture gaafa qidaamee irraa kaasee ciisaan ture midhaan bishaan illee umtuu wanta afaan koo ga'ee hin jiru bakka waan an godhu dhabee jennaan sanbata illee danda'ee dhufuuf jedheen sanbata waan baay'ee na dhukkubeef jedhee tan dhiise har'ammoo waaqayyo na gargaaree nan dhufee guyyaa fayyina koo gahee dugda kootu baay'ee na dhukkuba gaafa na soolee ba'u sanallee bakka akkas qabadhee tana soolee hin nan ba'ee har'a garuu waaqayyo na gargaaree nan fayyee du'arraas waaqayyo na baraaree kanaafuu waaqayyo haa galateeffamuun jedha. Narra ture biyyaansi waggaa tokko namni gaheedhaan baay'ee na dhukkubaa ture maaliif sababii yeroo da'umsaa dafee ka'ee laata jedha. Garuu isaaf miti ispoortiilee na hojjedha maaliin jedha bakka garuu na dideen har'ammoo waaqayyo na arge yoo namni nama argines waaqayyo na arge har'a waaqayyo bilisa na jedhee hojjechuu hin danda'u taa'ee xiqqoo ture danda'een ka'u dhaabadhee namaaf waan tokko kennee deebi'ee gadi taa'uudhaaf bakka dubbi koo na oollata baay'ee. Kanaan waldaa kana dhaamsa qabu tokkoffaa waaqayyo lafa kana hin jira lafti kun lafa fayyisuuti irra caalatti immoo zayitii dibataa dhugaa ani mana keessaa nan qabatu mana keessaa qabuun gaafa charshii dhufullee dindeetman dabalee mana keessatti bitadha. Mucaan koo xiqqoon illee gaafa garaan dhukkubu immaa koo garaan koo dhukkubee ameen ditti naa godhi nan fayyaa naan jetti fiigee dhaqeetti fuudhetan itti dhaqaafi garuu gaafa ofii koo dhukkubu fiigee dhaqee gaafa itti godhadhu maaliif zayitii dibataa keessas baay'ee humni waaqayyoo hin jira akka isaan zayitii dibataa kanallee bitataniin jedha humni waaqayyoo lafa kana hin jira lafa kana kottaan jedha. Tigistiin jedhama asuma naannoo kanan jiraadha. Inni waaqayyo natti dubbate dhugaa obboleettii koo yeroo baay'ee biyyaan dhukkubaa mana yaalaan geggeessu garuu waan dhukkuba ishee beekamu ture akka ishee dhukkubu waaqayyo natti dubbate sirriimaadha deebi'ee immoo mucaa koos akka dhukkubus waaqayyo natti dubbateera inni waaqayyo dubbate sirriidha. Waa'ee waldaa kanaatiif dhaamsanii qabu waaqayyo akka lafa kana jiru argeera kana duras ergaan natti dubbatame wanti naaf ta'ee jira. Waaqayyo akka lafa kana jiru nama kana wajji akka waaqayyo hojjetu argeera kottaatti fayyaatti fayyadamaa galatooma. Na waraana gajjachuu jechuun danda'u yoo gajjadhe immoo miila koo na harkisa jilba koo keessaa na guutu waa'ee gajjadhee wal fudhachuu hin danda'u ture amma garuu nagaadha. Gajjadhe na harkisa waan ta'eef gajjadhee waa fudhachuu hin danda'u sababa sanaaf kaleessa qabee hojjechaas hin jiru bakka amma nagaadha. Asitti yeroo duras dhukkuba guddaarraa fayyeera dhugaas ba'eera immoo dhuguma dhugaatti immoo hojii waaqayyoo asitti hojjechaa jira. Nagaa godha. Kaffiyaaluun jedhama. Wanti waaqayyo waa'ee mucaa kanatti dubbate sirriidha. Dhuguma qoramaa jirti. Gaa'ila dhaabdee turte gaa'illi sunis wanti waaqayyo keessa hin jiraannee fi gaa'ilichis hin bareedu ture. Ji'a 3 dura immoo fideen ture deebistee deemteeniin
maaliif galtannaan lakki nan galanaan jettee deemte garuu inni waaqayyo jedhe dhugumadha inni ishee rarraatee jirti waaqayyo jedhe sirrii madhaaniin rarraatee jirtiini ammas deebitee haadhaadha garaa haadhaadha nanariitu wanta jettuun deebitee dhufte inni waaqayyo jedhe dhugaamadha. Maqaan koo Alamii Lammaan jedhama. Wanti waaqayyo dubbate immoo dhugaamaadha. Mucaa obboleessa kooti isheen of ajjeesee nan badafaatti mucaa gatee ofan ajjeesa wayin ibsaan qabadha wayin naman ajjeesa mootti waan waaqayyo dubbate dhugaamaadha sirriimadha. Ishi ani waa'ee waldaa kanaa waanan dubbachuu barbaadu waaqayyo dhuguma as jira inni hojjeta wantoota baay'een ija koodhaan argesi dhuga baatii baay'een qaballeeti dhuga baatii kana har'an jira borin jira walitti qabeen dhugaa ba'an jedha wantoota baay'ee waa waaqayyo natti dubbate ija koodhaanis argeera harka koodhaanis qabadhee argeera dhugaadha inni kuni dhugaadha nama waaqayyo bara isaanii jireenya isaanii eebbisu jecha nama kana immoo naannoo kanarratti dibeenuu kaaseen waaqayyoon guddaan galateeffadha maqaa waaqayyo ajajamu bara baraan olololaa jedhuun jedha waaqayyo isaanii eebbisu mana isaanii jireenya isaanii karaa isaanii hundumaa waaqayyo eebbisu. Maqaan koo Magidees Tirfeessaan jedhama. Kanan dhufee safaruma Gooroo asii Diddilarraadha. Mucaan koo halkan sa'aatii 5 irratti ka'eema wareere zim jedheema bo'aa. Isa kanaaf waaqayyo na fayyiseera deebi'ee immoo dhugaa nan ba'a. Mucaa keenya oolsha. Yoo ta'an arraa kaasee mucaa kanarraa furii Yesuus kun dhaga'ama. Nagaan mucaa kanaa hadeemu. Sibbuun mucaa kanaa hadeemu. Wanti mucaa kana abbaa baadharkaa fudhatee yoo barbaadu kan rukutame haa ta'u. Kan rukutame haa ta'u. Kan rukutame haa ta'u. Dhiiga walitti akkuma dibata lafa kanaatti dhaqeera. Amma gaaftee mucaan kun bilisaa baatu. Bilisaa baatu. Iyya harkatti qabaa bilisa baataidha. Jedhaa bilisa baataidha. Yoo tammane mucaan kun bilisaa baatu. Nagaan mucaa kana adeemu ammaa kaase. Adeemi ammaa kaase. Adeemi ammaa kaase. Hiikame ammaa kaase. Fayyi ammaa kaase. Fayyi ammaa kaase. Hiika walichaan isa mucaa kana nyaachuudhaaf labsiitti baazakiyyaa rukuteera. Maqaa Yesuusiin kee ajjeeseera. Fai! Sarwasinan jira. Fai! 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 Ida olichati.